Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota maatii chaanaalii koo nagaan waaqayyoo bakkuma isin jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha har'as walitti deebinee jira jechuudha. Har'a immoo foon lukkuu hojjechuutti jira. Akkamitti foon lukkuu hojjenna ka jedhu isin agarsiisuu dhufe. Akkasumallee foon lukkuu kana hojjechuu fi waa baay'eetu na kakaase jechuudha. Ijoolleen biyyoota Arabaa garagaraarra jirtan jechuudha. Foon lukkuu osoo Itoophiyaa deemnee foon lukkuu nyaanni jechuu yeroo viidiyoo garagaraa irratti illee koomentii garagaraa irratti illee jechuudha. Haa ta'u garuu biyyoota akkamiyyuu ni jirti lukkuun jechuudha. Walumaa galatti garuu haala hojiitu garaagarummaa qaba jechuudha. Biyyoota Arabaa irratti akka Itoophiyaatti hin hojjetamu jechuudha foon lukkuu. Sababni isaa akka Itoophiyaa fakkeenyaaf fi Itoophiyaatti wantoota akka barbarii fa'aa yoo fudhannetti naqama, sirriitti itti naqama. Garuu biyyoota Arabaa keessatti jechuudha agana wanta gubu agana hin fayyadaman jechuudha. Kanaaf foon lukkuu hojjechuuf immoo murteessan baay'ee tokko kan namatti tolu kan mi'aawullee barbaree hin qabu taanan bifti isaa illee lukkuu foon hin namatti hin toltu jechuudha. Kanaaf gaa asirratti akkuma argaa jirtanii lukkuu qopheessee jira. Haala gaariin miicee qulqulleessee jira. Wantoonni foon lukkuu kana hojjechuuf wantoonni itti dabalu wantootuma muraasa jechuudha. Asitti kan argaa jirtanii barbareedha jechuudha. Asitti barbarii argaatii jirtu jechuudha. Asitti kan argaa jirtan immoo zayitiidha jechuudha. Zayitii haala kanaan qannafadhee qopheessee jira. Garuu gidduutti yoo na hanqates itti dabalachuu ni danda'ama jechuudha. Haa ta'u garuu akka barbariin kun hin gubnee fi tomaatoon illee addana jira jechuudha. Tomaatoon illee itti dabalachuu nan danda'a. Asitti jechuudha kan argaa jirtan immoo jajambila natti fakkaata. Jajambila kana qopheessee jira. Akkasuma daakamaadha. Qullubbiin illee akkasuma daakamaa jira jechuudha. Wantoonni qibamiin illee afaan Arabiffaatiin afaan Oromootiin harkaa badee afaan Arabiffaatiin irfee ka jedhamu akkasuma wantoota danuudha jechuudha. Akkuma isin argaa jirta wantootuma kana na barbaachisa jechuudha. Dhumarratti jechuudha soogiddiillee na barbaachisa, bishaanillee ni barbaachisa. Walumaa galatti jechuudha. Agaa turtii viidiyoo kiyyaatti kan na waliin turtan yoo ta'e salphumatti waliin hojjannaa na waliin turaasiniin jedha. Gabaabumatti jechuudha foon lukkuu biyya Arabaa kana keessatti jechuudha wantoota hedduu wajjin hojjetama. Garuu foon lukkuu kan Itoophiyaa gahee hin jiru jechuudha. Foon lukkuu aga kan Itoophiyaa hin mi'aawu. Walumaa galatti kanallee koomentii jalatti kan biyya Arabaa caalaa akkasuma kan Itoophiyaa caalaa foon lukkuu hojiin isaa kan jettan jechuudha. Koomentii jalatti naa barreessaa. Ani walumaa galatti akka yaada kiyyaatti jechuudha foon lukkuu kan Itoophiyaa caala jechuudha. Wantoota garagaraa itti daballa. Hojiin isaallee baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Kanaaf kanallee koomentii jalatti naa barreessaa. Namoonni baay'een jechuudha biyya Arabaatti ofii keessanii akka Itoophiyaatti hojjetattanii yoo nyaatan jechuudha wanti dhibbu tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Kanarraa kana fi jechuudha gidduutti irraa hambisee shunkurtiin immoo jechuudha haala kanaan muree distiitti godhee jira jechuudha. Kanaafuu aga turtii viidiyoo kiyyaatti kan na waliin turtan yoo ta'e waa hedduu walii barachuu dandeenya. Turtii gaarii. Kun akkuma isin argaa jirtan jechuudha eegaleetiin jira jechuudha. Hojjechuu isaa eegaleetiin jira. Kanaaf na waliin tura aga turtii viidiyoo kiyyaatti. Haala gaariidhaan jechuudha biyyuma Arabaatti lukkuu akka Itoophiyaatti hojjettanii fayyadamuu ni danda'ama jechuudha. Akka isaanitti immoo fayyadamuu fi wantoota hedduutu biraa hafa jechuudha. Lukkuun yeroo lukkuun barbaree hin qabne adiisuun namatti hin tolu jechuudha. Isaan immoo walumaa galatti akka keenyatti barbaree hin fayyadaman jechuudha. Garaagarummaa baay'eetu gidduu kana jira waan ta'eef haala gaariin akkuma Itoophiyaatti lukkuu hojjechuu ni dandeenya ka jedhu viidiyoo kana isiniif hojjechaa jira. Mee anuma waliin tura. Kunoo akkuma isin argaa jirtanii ammallee waa tokko ittiin daballee kun shunkurtii qofa jechuudha. Sababiin isaa shunkurtiin sirriitti bishaan isaa fixachuu qaba jechuudha. Homaa tokkoyyuu ittiin daballee xiqqoo shunkurtiin kun erga bishaan fixatee wantoota garagaraatti daballe jechuudha.
Okay, amma tokkoffaa irratti jechuudha maajii yookiin irdii itti godheera jechuudha. Kanaafuu lammaffaa irratti jechuudha zayitii itti goona jechuudha. Isaan kana lama sirriitti waliin sochoosne jechuudha. Okay, sadaffaa irratti kan itti goonu barbareedha jechuudha. Barbaree baay'ee hin fayyadamu jechuudha. Maaliifin sirriitti guba waan ta'eef baay'ee hin fayyadamu. Tomaatos itti godha waan ta'eef barbareen kan na barbaachisu xiqqaadhuma jechuudha. Kanaaf isaan kana sirriitti waliin maknaa jechuudha. Sirriitti waliin mannaa xiqqoo daqiiqaa 2 turre tomaatootti daballa. Okay, amma immoo jechuudha xiqqoo daqiiqaa 2 booda tomaatoo itti daballa jechuudha. Tomaatoon timaatimii daakamaadha. Isaan kana itti daballa jechuudha. Waan miidhaa fidu miti jechuudha. Barbareen illee akka hin gubne ni gargaara jechuudha. Kabajamoo fi jaalatamoo keenya jechuudha. Aga hamma shunkurtiidhumaa fi barbaree zayita kanatu bilchaachaa jira. Waama tokkotti hin daballe. Lukkuunis keessa hin jiru jechuudha. Maaliifini shunkurtiin kun sirriitti bilchaachuu qaba waan ta'eef garuu qullaatuma kanatti xiqqooshee jechuudha. Qullubbii daakamaatti dhuma irrattis itti goona. Kanarrattis itti goona jechuudha. Xiqqoodhuma itti goona, dhuma irrattis xiqqoo itti goona jechuudha. Kanaaf sirriitti waliin maknee bilcheessinaa jechuudha. Aga turtii viidiyoo kiyyaatti kan na waliin turtan yoo taate haala salphaadhaan hojjetachuu dandeessu, walirraa barachuutii dandeenya. Kanaaf turtii keessan anuma waliin godha. Ibidda xiqqoo jala maddeessee jechuudha. Maaliifini yoo itti guddisee shunkurtichi waan hin bilchaanne jechuudha gabaabumatti. Kunoo kabajamoo fi jaalatamoo keenya jechuudha. Kun haala kana fakkaatuun qullaatichi bilchaataa jedha. Bilchaatee amma finnee indaanqittii keessa buusnadha. Indaanqittii na keessa buusnee waan inni ta'u immoo anuma faana turaan isiniin jedha. Viidiyoo kiyya baay'ee hin mul'atu garuu akka dandeetti kiyyaa kaameeramaan ana waan ta'eef anuma waliin turaa obsaan. Amma jechuudha bishaan waa tokkitti ittiin daballe jechuudha. Qullaatuma kana keessa xiqqooshii nanaannissuu qabna. Maaliifini yoo bishaan gubbaan marraa dafnee itti nadhee agana miti jechuudha. Garuu qullaatii keessa gaggaragalchuu qabna daqiiqaa murtaa'e isiniin jedha. Kanaafuu aga turtii viidiyoo kiyyaatti anuma faana turaa. Ijoollee kabajamtoota hordoftoota Boonee Shawuu amma jechuudha xumuree jira garuu kanaaf jechuudha kan na barbaachisu dhuma irratti jechuudha. Dhuma irratti qimamii akkasuma jajambira akkasuma qullubbii illee xiqqoo duraan kan itti godhee hamma walumaa galatti hunda isaa fidee itti naqaa jechuudha. Argaa jirtu natti fakkaata. Hunda isaatti godhee jira jechuudha. Akkuma isin argaa jirtanii walumaa galatti qimamoota isinitti agarsiisa sana hunda ishii fideeti illi itti godhee jira jechuudha. Amma gara xumuraatti deemaa jirra waan ta'eef kana waliin sochoosne dhuma irrattis immoo waan tokko qofatu nu hafa jechuudha. Isas walumaan itti nannaa turtiin keessammee anuma waliin haa ta'u. Haala ajaa'ibaatti kunoo qophaa'aa jira jechuudha. Xumura irratti soogidda nu barbaachisa. Soogidda itti finnee nannaa jechuudha. Aga nu ga'u isinitti mul'ata jedheetuma yaada jechuudha. Yoon gaditti qabe jechuudha hafuura isaati fufuu kaameeraan waan hin mul'annee fi baay'ee kaameeraan irraa fagaatee jira jechuudha. Kanaaf anuma waliin turaame. Tolee kabajamtoota hordoftoota keenya xumuree jira. Kunoo kana fakkaata jechuudha. Foon lukkuu akkuma isin argaa jirtanii xumureetiin jira jechuudha. Viidiyoon kiyyi guyyaa har'aa yoo isinitti tole like, share, qeeqa fi yaada qabdan koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Waan na hordoftaniif
guddaa galatoomaa turtii gaarii aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti baay baay.